Godina Arsii Bahaa magaalaa dheeraatti abbootiin amantaa Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamtoota siyaasaatiif kadhannaa taasisan hidhaman. Gaafa ayyaana Eid al-Fitrii hidhamtoota siyaasaatiif kadhannaa taasisan jechuun namoota 14 hidhaman keessaa namoota 3 irratti himanni banamuu OMN maddeen irraa odeeffatee jira. Maatiin barattuu Hayimaanot Badhaadhaa kan hospitaala Xuqur Ambassaa keessatti waggaa dura bifa suukaneessaan ajjeefamte hanga har'aa haqa akka hin argatin dubbatu. Abbaan Hayimaanot obbo Badhaadhaa Fayyisaa waggaan tokko darbee maatii isaaniif ulfaataa akka ture BBCtti dubbatanii jiru. Dhalattoonni Oromoo biyya Suud Arabiyaa jiizan naannoo magaalaa Daayir jiraatan deeggarsa namoomaa Oromoota Wallootiif taasisuu koreen deeggarsa kana Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Dhalattoonni Oromoo biyya Ormaa jiraatan yeroo garagaraatti Oromoota Wallootiif deeggarsa midhaan nyaataa fi uffataa kan taasisan yeroo ta'u, dhalattoonni Oromoo jiizan naannoo magaalaa Daayir jiraatan birrii Itoophiyaa 100 waliin midhaan nyaataa fi zayita bituun Oromoota Baatee fi Shawaa Roobii jiraniif deeggarsa taasisanii jiru. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa kilaba kubbaa miilaa naannoo Amaaraa magaalaa Gondar Faasil Kanamaa jedhamu birrii miiliyoona 25 arjoomuun isaanii dhagahame. Yeroo Oromoon kumaatamni buqqee hongeef beelaan miidhamaa fi kuma dhibbaan mana hidhaa keessatti dararamaa jiru akkasumas guyyaa guyyaanis ilmaan isaa rashanamaa oolan kanatti Oromoon tumsa barbaada malee kan irraa hafe miiliyoonaan garee kubbaa miilaaf gumaachuu miti jechuun uummanni dallansuu isaanii dhageessifataa jira. Waraanni mootummaa Eertiraa Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti lolaa jiru akka gadi lakkisee ba'u ajajaan humna waraanaa Itoophiyaa gaafatee jira jechuun maddi oduu Bloomberg gabaasee jira. Ajajaa humnoota waraanaa Ixaamajoor Shumii waliigalaa Jeneraal Biraanuu Juulaatu xalayaa kana barreesse kan jedhe maddi oduu kun dhugummaa isaa mirkaneeffachuuf garuu yaaliin qondaalota mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa qunnamuuf taasifnee hin milkooyne jedhee jira. Oduma walqabateen mootummaan UK Itoophiyaa naannoo Tigraayitti beelli hamaan mudachuu mala jechuun akeekkachiise. Ergama addaa ittisa balaa hongee fi beelaa UK kan ta'e Naayik Daayer yeroo Itoophiyaa naannoo Tigraay daawwatetti qorannaa taasiseen ajjechaa fi gudeeddiin baay'inaan raawwatamuu ibsee jira. Oduu maddeen alaa irraa arganneen pirezidaantiin duraanii Zimbabwe Robert Mugaben erga du'ee waggaa 2 booda reeffi isaa yeroo lammaffaaf awwaalamuuf jedhame. Mugaben bakka dhalootaatti kan awwaalame yoo ta'u, amma bakka safuu hawaasa Zimbabweetti nama ulfinnaa waan ta'eef bakka kabajaatti awwaalamuu qaba jedhameeti bakki awwaalchaa jijjiiramuuf jiru kun. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya oduun gaggabaaboon ammaaf qabanne kana fakkaata bal'ina oduu isaa galgala kan isin dhiyeessinu ta'an siraa isa baagama ogummaa kaameraattiin abdii cimaattuu nafaana ture horaa bulaa deebana. Walaa 21 akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkii oduu gaggabaaboo isinitti hima an siraa isa baatiin. Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana murtiitti dhiyaatan. Abbaan alangaa iyyannoo ragaa dhoksaa ilaalchisee dhiyeeffatu beellama dheeraa kan gaafate yoo ta'u, obbo Jawaar Mohaammed fi obbo Baqqalaa Garbaa akkuma beellama dheeraa gaafatan beellamni waggaa 2 hamma 5 haa kennamuuf jedhanii jiru. Dabalataas biyya ajajni mana murtii hin kabajamnetti bilisaa jedhamee namni butamee gammoojjii keessatti hiraarfamaa bakka jirutti nuti mana murtii deddeebi'uu hin barbaannus jedhanii jiru. Manni murtichaa gama isaatiin bu'uura manni murtii waliigalaa federaalaa ajajeen abbaan alangaa dhimma ragaa maggaarrajaa duuba dhiyeessuu irratti iyyannoo fi ragaa qabu karaa riijistaraaraan gaafa caamsaa 30 bara 2013 akka dhiyeeffatu abukaattonni ammoo waxabajjiila bara 2013 akka lakkoofsa Habashaa deebii isaanii akka dhiyeeffatan ajajee jira. Gabaasni olma mana murtii hidhamtoota siyaasaa Oromoo akkuma nu dhaqqabeen bifa gabaasa addaatiin kan isin dhiyeessinu ta'a. Godina Wallagga Lixaa aanaa Gimbii ganda Waddeessaa Qarqaa jedhamu keessatti caamsaa 16 bara 2013 waaree booda abbaa maatii sababa ilmi isaa bosona jiruuf humna addaa poolisii Oromiyaatiin ajjeefame. Abbaan maatii maqaan isaa obbo Abbabaa Jiraataa jedhamu hojjetaa baankii intarnaashinaali Oromiyaa yoo ta'u, sababa dorsa humnooti nageenyaatiin hojii isaa dhaabee hojii qonnaa jalqabus ilma keetuu bosona jira jechuun humni addaa poolisii Oromiyaa ajjeesuu OMN maddeen irraa qulqulleeffatee jira. Godina Arsii Bahaa magaalaa dheeraatti abbootiin amantaa Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamtoota siyaasaatiif kadhannaa taasisan hidhaman.
Gaafa ayyaana Eid al-Fitrii hidhamtoota siyaasaatiif kadhannaa taasisan jechuun namoota 14 hidhaman keessaa namoota 3 irratti himanni banamuu OMN maddeen irraa odeeffateetii jira. Maatiin barattuu Hayimaanot Badhaadhaa kan hospitaala Xuqur Ambassaa keessatti waggaa dura bifa suukaneessaan ajjeefamte hanga har'aa haqa akka hin argatin dubbatu. Abbaan Hayimaanot obbo Badhaadhaa Fayyisaa waggaan tokko darbee maatii isaaniif ulfaataa akka ture BBCtti dubbataniitii jiru. Dhalattoonni Oromoo biyya Suud Arabiyaa jiizan naannoo magaalaa Daayir jiraatan deeggarsa namoomaa Oromoota Wallootiif taasisuu koreen deeggarsa kana Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniitii jiru. Dhalattoonni Oromoo biyya Ormaa jiraatan yeroo garagaraatti Oromoota Wallootiif deeggarsa midhaan nyaataa fi uffataa kan taasisan yeroo ta'u, dhalattoonni Oromoo jiizan naannoo magaalaa Daayir jiraatan birrii Itoophiyaa 100 waliin midhaan nyaataa fi zayita bituun Oromoota Baatee fi Shawaa Roobii jiraniif deeggarsa taasisaniitii jiru. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa kilaba kubbaa miilaa naannoo Amaaraa magaalaa Gondar Faasil Kanamaa jedhamu birrii miiliyoona 25 arjoomuun isaanii dhagahame. Yeroo Oromoon kumaatamni buqqee hongeef beelaan miidhamaa fi kuma dhibbaan mana hidhaa keessatti dararamaa jiru akkasumas guyyaa guyyaanis ilmaan isaa rashanamaa oolan kanatti Oromoon tumsa barbaada malee kan irraa hafe miiliyoonaan garee kubbaa miilaaf gumaachuu miti jechuun uummanni dallansuu isaanii dhageessifataati jira. Waraanni mootummaa Eertiraa Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti lolaa jiru akka gadi lakkisee ba'u ajajaan humna waraanaa Itoophiyaa gaafatee jira jechuun maddi oduu Bloomberg gabaaseetii jira. Ajajaa humnoota waraanaa Ixaamaajoor Shumii waliigalaa Jeneraal Biraanuu Juulaatu xalayaa kana barreesse kan jedhe maddi oduu kun dhugummaa isaa mirkaneeffachuuf garuu yaaliin qondaalota mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa qunnamuuf taasifnee hin milkooyne jedheetii jira. Oduma walqabateen mootummaan UK Itoophiyaa naannoo Tigraayitti beelli hamaan mudachuu mala jechuun akeekkachiise. Ergama addaa ittisa balaa hongee fi beelaa UK kan ta'e Naayik Daayer yeroo Itoophiyaa naannoo Tigraay daawwatetti qorannaa taasiseen ajjechaa fi gudeeddiin baay'inaan raawwatamuu ibseetii jira. Oduu maddeen alaa irraa arganneen pirezidaantiin duraanii Zimbabwe Robert Mugaabeen erga du'ee waggaa 2 booda reeffi isaa yeroo lammaffaaf awwaalamuufi jedhame. Mugaabeen isaa bashaa deebii isaanii akka dhiyeeffatan ajajeetii jira. Gabaasni olmaa mana murtii hidhamtoota siyaasaa Oromoo akkuma nu dhaqqabeen bifa gabaasa addaatiin kan isin dhiyeessinu ta'a. Godina Wallagga Lixaa aanaa Gimbii ganda Waddeessaa Qarkaa jedhamu keessatti caamsaa 16 bara 2013 waaree booda abbaa maatii sababa ilmi isaa bosona jiruuf humna addaa poolisii Oromiyaatiin ajjeefame. Abbaan maatii maqaan isaa obbo Abbabaa Jiraataa jedhamu hojjetaa baankii intarnaashinaal Oromiyaa yoo ta'u, sababa dorsa humnootii nageenyaatiin hojii isaa dhaabee hojii qonnaa jalqabus ilma keetuu bosona jira jechuun humni addaa poolisii Oromiyaa ajjeesuu OMN maddeen irraa qulqulleeffatee jira. Godina Arsii Bahaa magaalaa dheeraatti abbootiin amantaa Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamtoota siyaasaatiif kadhannaa taasisan hidhaman. Gaafa ayyaana Eid al-Fitrii hidhamtoota siyaasaatiif kadhannaa taasisan jechuun namoota 14 hidhaman keessaa namoota 3 irratti himanni banamuu OMN maddeen irraa odeeffateetii jira. Maatiin barattuu Hayimaanot Badhaadhaa kan hospitaala Xuqur Ambassaa keessatti waggaa dura bifa suukaneessaan ajjeefamte hanga har'aa haqa akka hin argatin dubbatu. Abbaan Hayimaanot obbo Badhaadhaa Fayyisaa waggaan tokko darbee maatii isaaniif ulfaataa akka ture BBCtti dubbataniitii jiru. Dhalattoonni Oromoo biyya Suud Arabiyaa jiizan naannoo magaalaa Daayir jiraatan deeggarsa namoomaa Oromoota Wallootiif taasisuu koreen deeggarsa kana Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniitii jiru. Dhalattoonni Oromoo biyya Ormaa jiraatan yeroo garagaraatti Oromoota Wallootiif deeggarsa midhaan nyaataa fi uffataa kan taasisan yeroo ta'u, dhalattoonni Oromoo jiizan naannoo magaalaa Daayir jiraatan birrii Itoophiyaa 100 waliin midhaan nyaataa fi zayita bituun Oromoota Baatee fi Shawaa Roobii jiraniif deeggarsa taasisaniitii jiru. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa kilaba kubbaa miilaa naannoo Amaaraa magaalaa Gondar Faasil Kanamaa jedhamu birrii miiliyoona 25 arjoomuun isaanii dhagahame. Yeroo Oromoon kumaatamni buqqee hongeef beelaan miidhamaa fi kuma dhibbaan mana hidhaa keessatti dararamaa jiru akkasumas guyyaa guyyaanis ilmaan isaa rashanamaa oolan kanatti Oromoon tumsa barbaada malee kan irraa hafe miiliyoonaan garee kubbaa miilaaf gumaachuu miti jechuun uummanni dallansuu isaanii dhageessifataati jira.
Waraanni mootummaa Eertiraa Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti lolaa jiru akka gadi lakkisee ba'u ajajaan humna waraanaa Itoophiyaa gaafatee jira jechuun maddi oduu Bloomberg gabaaseetii jira. Ajajaa humnoota waraanaa Ixaamajoor Shumii waliigalaa Jeneraal Biraanuu Juulaatu xalayaa kana barreesse kan jedhe maddi oduu kun dhugummaa isaa mirkaneeffachuuf garuu yaaliin qondaalota mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa qunnamuuf taasifnee hin milkooyne jedheetii jira. Oduma walqabateen mootummaan UK Itoophiyaa naannoo Tigraayitti beelli hamaan mudachuu mala jechuun akeekkachiise. Ergama addaa ittisa balaa